Waraanni Abiyyi Ahmad bifa haaraan leenjisuudhaan woboo akka lolaniif gara lixa Oromiyaatti bobbaasee hedduun isaanii wobootti harka kennachaa jiraachuun dhagahamaa jira. Oduu keenya gama biraatiin immoo mana hidhaa bakkoota garaagaraa keessatti yeroo ulfaataan ilmaan Oromoo irraa loltoota mootummaatiin gahaa jiraachuun himamaa jira. Kanarrattis oduu qabna. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo ilmaan Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa kanneen biyya Saawud Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessa jiraniin rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuudhaan dirmannaadhaaf wayywaachuun isaanii mul'ataa jira. Kanarratti illee odeessa qabna. Oduu gama biraatiin ammoo hidhattoota Suudaan kibbaarraa Gaambeellaa galaniin namoonni 8 ol ajjeefaman jechuudhaan qaamni mootummaa naannichaa kan beeksisee fi odeessa bifa kanaan bahu irrattis wanta qixxeeffannee qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hanga footoo oduu keenya sanaa keessaan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa jecha oduu saatanaa kan isinitti himu'an of beeksabaatiin nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jecha namoonni miseensa YouTube chaanaalii keenya hin ta'in oduu fi sagantaan itti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf like, comment, share godhaa jecha gamanumaan gara bal'ina oduu waraanni Abiyyi Ahmad hedduminaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun dhagahamaa jira. Waraanni murna bilisiginnaa kan dhiyeenya kana lakkoofsaan hedduudhaan gara lixa Oromiyaatti bobbaafaman guyyaadhaa gara guyyaatti waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun dhagahamaa jira. Waraanni mootummaa bilisiginnaa kunniin kan mootummichi uummata nagaa hadararaniif gara lixa Oromiyaatti erga keessa guyyatti yoo xiqqaate nama 50 hanga 100 kan ta'an waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuu odeessi waraana bilisummaa Oromoo bodoon lixaa fi uummata biraa abbaa jiru ifoomsaa jira. Mootummaan bilisiginnaa yeroo ammaan tanaa sodaa waraanni isaa waraana bilisummaa Oromootti makamuu jiru irraa kan ka'e eegumsa cimaa gochaa kan jiru waggaa ta'u ijoolleen Oromoodhaa kana keessaa miliquudhaan waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuunis ifatti beekamee jira. Yeroo ammaa illee waraanni bilisiginnaa hedduun waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf sochii irra kan jiran waggaa ta'u haalli eegumsa isaanii ulfaataa ta'uun ammoo iccitiin bokunniima. Keessumaa lixa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti waraanni mootummaa bilisiginnaa hedduun hidhannoo guutuudhaan waliin waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu odeessi waraana bilisummaa Oromoo doon lixaa irraa ba'aa jiru ifatti mul'isa. Haa ta'u malee kanaan yaaddoo guddaa keessa kan seente bilisiginnaan loltoota kanaanim waraana bilisummaa Oromoo loluu miti loltootuma isii kanatti sunuu isittiin hojii guddaa ta'utu himamaa jira. Oduu biraatiin mana hidhaa Meettaa Roobii keessatti dararaa ulfaatan ilmaan Oromoo irra loltoota mootummaatiin gahaa jiraachuun mul'ataa jira. Mana hidhaa Meettaa Roobii keessatti poolisiin Oromiyaa dararaa ulfaataa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun ifatti kan beekame waggaa ta'u akka hidhamtoonni ilmaan Oromoodhaa maqaa siyaasaatiin mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiran himatanitti poolisiin Oromiyaa badii tokko malee maqaa shanee jechuun halkan gabbaasuudhaanis ta'e itti seenuudhaan reebicha hamaa irratti raawwachaa akka jiran himachaa jiran. Ijoollee gariin ammoo mana hidhaa irraa halkaniin poolisootuma kanaan baafamuun eessatti akka geeffamanillee hanga ammaatti wanti barame kan hin jirre ta'uun kan himamu waggaa ta'u mootummaan bilisiginnaa ilmaan Oromoo maqaa shanee jechuun yakkee hidhee dararaa hamaa irraan geessaa kan jiru ta'uudhaa fi garii ammoo mana hidhaatii gabbaasee ajjeessa jiraachuun ifatti irra deddeebiidhaan mul'ataa kan jiru ta'uun himamaa jira. Oduu keenya biraatiin ilmaan Oromootii fi lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa biyyoota Arabaa keessa jiran ammallee rakkoo hamaa keessa jiraachuudhaaf akkasuma duraanitti dirmachuun amma ammoo guddaa akka barbaadan himachaa jiran. Lammiileen Itoophiyaadhaan gara waggaa fi baatiiwwan 8 manneen hidhaa biyyoota Arabaa keessatti argaman haala baay'ee rakkisaa ta'e keessatti argaman keessaa baraaruudhaaf mootummaa fi uummanni akka isaaniif dirmatu ammallee gaafachaa jiran. Ilmaan Oromootii fi lammiileen Itoophiyaa kanneen mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti yeroo waggootaaf lakkaa'amuuf rakkataa jiraniin rakkoo hamaa keessatti argamu irra deddeebiidhaan kan himatan ta'us garuu qaamni isaan dhaga'u jiraachuudhaa fi hanga ammatti furmaanni tokkollee isaaniif kan hin godhamne ta'uu wajjin wal qabate namoonni hedduun mana hidhaa san keessatti jalaa du'aa jiraachuun kaan isaanii maraatu kaan isaanii dhibdee fayyuu hin dandeenye faadhaaf saaxilamuu kan himan waggaa ta'u kanneen hanga ammaatti fayyaa qaban ammoo haala rakkoo keessa jiran irraa kan ka'e hegereen isaanii kan isaan yaachisu ta'uudhaan kan himataa jiran. Kanumarraa ka'uudhaan lammiileen keenya bakkoota adda addaa keessa jiraniif sagalee nu ta'uudhaan mootummaanis ta'ee dhaabbileen adda addaa dhimma keenya kun akka furmaata argatuuf dhiibbaalee akka taasifamu gaafanna jechuudhaan hidhamtoonni kun kallattiilee adda addaa sagalee isaanii kennataniin himachaa jiraachuun ifatti mul'ataa jira. Odeeffannuma quufa ilmaan finxaaleeyyiin Amaaraa itti jiran kana wajjin wal qabatee ba'aa jiru kan biraatiin amurutti finxaaleeyyoonni Amaaraa ilmaan Oromoo irra miidhaa jabaa dhaqqabsiisuun dhagahamaa jira. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromoo seenuudhaan baha Wallaggaa dabalate bakkoota garaagaraatti saamicha lafaaf jecha yakka duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa jiraachuun kan mul'atu waggaa ta'u haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Amuruu keessatti miidhaa ulfaataa jiraattota irraa ga'uun himamaa jira. Akka jiraataan naannoo Amuruu tokko miidiyaadhaaf yaada isaa kennetti yeroo ammaa gochi badii humnoota dhalattoota Amaaraa aanaa keenya keessatti raawwatamaa jiru
haala akkaan yaaddeessaa irra kan jiruu fi dhiyeenya kana mana tokko keessaadhaa fi abbaa dabalatee ilmaan hunda waliin tokko osoo hin hambisin ableen qalanii manuma waliin reefka isaanii gubanii deemanii kan jiru hoggaatoo haaluma wal fakkaatuun ganda aanaa keenya bakkoota hedduutti namoonni keenya ajjeefamaa saamamaa fi qeerraa buqqaa jiran lakkoofsaan hangana jechuudhaan kan ulfaatuu fi hanga ammaa qaamni nuuf dirmatee tokkollee nu hin jiru jechuudhaan jiraatan kun himam. Keessumaa namoonni qeerraa buqqa'an ammoo eegumsaaf akka tolutti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiranii fi dhibee adda addaa fi beela hamaadhaaf saaxila ba'aa jiru jechuudhaan kan dubbatan hoggaatoo ija kootiin argee kaniin taajjabe keessa humna naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufe kana waliin loltoonni federaalaa jiraachuu ija kootiin argee jechuudhaan namni kun ifatti taatelee raawwatamaa jiru kana saaxiluun dubbatam. Humna hidhatee naannoo Amaaraa irraa dhufeef humnoota mootummaa bilisiginnaatiin darraa hamaan nurra gahaa jira jechuudhaan jiraataan kun kan himu hoggaatoo mootummaan bilisiginnaa yeroo ammaa bakkoota garaagaraatti humnoota badii harka lafa jalaatiin ijaaruudhaan maqaa sochii waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu ijoon bakkoota garaagaraatti ilmaan Oromoo hedduu kanneen nagayaa fi uummata akka keessa hin jirre ajjeesaa fi saamsisaa akkasumas qeerraa buqqaataa jiraachuun ifatti beekamaa jira. Odeeffannoo keenya gama biraatiin hidhattoota Suudaan kibbaarraa Gaambeellaa galanii namoonni 8 ol ajjeefamutu himamaa jira. Haleellaa hidhattoota Suudaan kibbaa irraa gara Gaambeellaa seenan gaggeessanii namoonni 8 ol ajjeefamanii 5 ammoo miidhaan irra dhaqqabuun kan ibsame hoggaatoo itti gaafatamaan pirees sekireetarii naannichaa kan ta'an obbo Ogitoo Adigoon akka miidiyaatti himanitti haleellichi kan raawwatan hidhattoota gosa Mureelee Suudaan kibbaatti kan ka'an yoo ta'anim gara daangaa Itoophiyaatti qaxxaamuruun ce'uudhaan namoota nagaa irratti miidhaa dhaqqabsan jechuun dubbatam. Itti gaafatamaan kun itti dabaluunis hidhattoota gosa Murulee Ammajjii 2022 daangaa qaxxaamuruun seenuudhaan godina Nuweerii aanaa Akooboo ganda kanaan kan jaamu keessa ture jalqaba ambulaansii daandii irra deemaa ture irratti dhukaasa banuudhaan namoota 3 kan ajjeesan ta'uu kan himu hoggaatoo itti aanuunis hidhattoonni kunniin gara mandaraatti galuudhaan akka tasaa dhukaasa banuu isaaniitiin kan himame hoggaatoo dabalataan namoonni 5 ajjeefamanii kaan 5 ammoo miidhaa cimaa fi salphaadhaaf saaxilamuudha kan himaa jiran. Kana malees hidhattoonni kunniin dilbata Ammajjii 16 haleellaa aanaa Akooboo keessatti raawwataniin miseensa poolisii naannichaa ajjeesuun loon horsiisee bulaa 70 ol saamuu isaaniis itti gaafatamaan kun itti dabaluun ibsaniim. Haleellichaan hordofee humna addaa fi milishaan naannichaa bobbaasuun nageenyaaf tasgabbii naannichaa eegsisaa jiraachuu Komishinarri Komishinii Poolisii naannoo Gaambeellaa Namjee Abulaa Obingoo dubbachuun isaa kan gabaafame hoggaatoo itti gaafatamaan pirees sekireetarii naannichaa akka jaanitti haleellaawwan waqtii eeganii raawwataman kanneen keessattuu waqtii bonaa keessa akka mudatan ibsuudhaan ammaan tana Gaambeellatti yeroo waqtii bonaa waan ta'eef karaa daangaa bal'aa Suudaan kibbaatiin wal daangeessinutti hidhattoonni Muruleedhaan haala salphaan seenuudhaan haleellaa raawwachuu danda'an jechuun himaniim. Hidhattoonni gosa Murulee kunniin kanaan duraas karaa daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan naannoo Gaambeellaa keessatti yeroo garaagaraatti haleellaa raawwataa turuu isaanii gabaasni ba'aa ture ni yaadachiisam. Waggoota muraasa turan godinaalee Nuweerii fi Anyuwaa keessa seenuudhaan ijoollee 100 lakkaa'aman butanii yeroo fudhatan kanneen 170 ol ajjeefamanii turu odeeffannichi kan yeroo hoggaatoo. Hidhattoonni kunniin haleellaa jiraattota irraan gaaniin alatti loon hedduu saamuun akka fudhatan.